Akkam jirtu hordoftoota fi maatiiwwan chaanalii keenya egaa guyyaa har'aa oduu gaddisiisaa baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha kan isiniif qabannee dhiyaanne. Manni Oromoo Booranaa egaa hordoftoota keenya hongeedhaan miidhamaa jiru jechuudha. Akkuma daawwattan uummannis horiin loon isaaniitis miidhamaa jiru. Hongee kanaan irraallee kan ka'e namoonni baay'een du'aa akka jiran nutti himameera. Egaa hordoftoota keenya akkuma as gubbaatitti daawwattanitti baankiin banamee jira. Baankii kanaan qarshii gargaartanii uummata keenya beelaa hongee keessaa baasaa isiniin jenna. Egaa baankiin kun illee kan baname Maskii Mangee Firaa'ol fi nama Salamoon jedhamu. Egaa Maskii Mangee akkuma beektan Oromoo Booranaa yennaa taatu egaa guyyaa har'aa uummata ishee fi saba ishee bira dhaabbattee qarshii guurtee uummata ishee qarqaaraarti jechuudha. Egaa lakkoofsa asirratti daawwattan kanaan egaa uummata keenya qarqaaraa isiniin jenna. Hordoftootaaf maatiiwwan chaanalii Oromoo Miidiyaa kunillee baay'ee nama gaddisiisa. Egaa iddoo komentii kanarratti illee yaada qabdan nuuf barreessaa isiniin jenna. Egaa oduu kanarratti illee gabaasa guutuu isiniif qabannee dhiyaanna. Lakkoofsa as gubbaatitti daawwattan kanaan garuu qarqaartanii uummata keenya bira akka dhaabbattan abdii qabna jechuudha. Lakkoofsa baankii Itoophiyaa kana iddoo description irratti isiniif barreessina jechuudha. Lakkoofsa kanaan uummata keenya bira illee dhaabbattanii uummata keenya hongee keessaa akka baastan abdii isinirratti qabna jechuudha. Egaa hordoftoota keenya uummanni bal'aa biyya alaaf biyya keessa jirtan uummata keenya bira dhaabbadhaa. Lakkoofsi illee akkuma as gubbaatitti daawwattanitti lakkoofsa bilbilaa asirratti jiru kanaan illee bilbiltanii haasofsiisuu ni dandeessu isiniin jenna. Egaa hordoftoota keenya viidiyoo kana irratti gabaasa guutuu isiniif qabannee ni dhiyaanna. Viidiyoo kana like share gochuun nama biraan gahaa isiniin jenna. Viidiyoon kun like share gootanii wayita nama bira gahuutitti uummanni keenya hongee keessaa haalli bahuu isaa nama bira gaheetoo namni illee qarshii kan sassaabe uummata keenya bira haalli inni itti gahu ni bal'ata waan ta'eef viidiyoo kana like share gochuun nama biraan gahaa isiniin jenna. Namoota chaanalii Oromoo Miidiyaa subscribe goone subscribe godhaa. Viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Waan hamma xumuraatti daawwattaniif galatooma. Uummata keenya bira dhaabbadhaa. Like share godhaa.